Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif ashamaa harka fuunee jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin faana jiraatu annagaa kooti galata rabbii baga jiraattan isiniin jedha. Akkuma beekamu dheengaddan meeshaan bitee viidiyoo isinii gadhiiseen ture jechuudha. Deebi'ee immoo indilimsiidhaa fi algaa libsii jira isiniin jedheen jira. Sallee viidiyoo waraabeen jira isiniin jedheen ture gidduutti mataan na dhukkubee jennaani. Viidiyoo gadi hin dhiifne kanaaf hin badee jechuudha. Kun algaa libsiin isiniin jedhee fi baxxaaniyaa yookaan immoo indilimsii isiniin jedhee kana fakkaataa jechuudha. Mucayyoon akkuma beekamu suuraa isa diimaa kanaa fi isa adii kana natti ergattee jechuudha. Garuu bifuma isuma fakkaatee kanan argee jechuudhaan immoo kunoo san qaqqabachaa jiru kana tiraasii isaati kun akkuma isin argaa jirtanii meelaala viidiyoo dippilikeetiin godhan viidiyoo baay'ee waraabne maaliif jennaani annan sodaadha dhugaa rabbi viidiyoo waraabuu badaagas maraa yooma itti himtee waraabde malee viidiyoo isin jetteen seeraan ala nama waraabuun dhorkaadha. Kanaaf jedhee xiqqeessee fuula isaaniitti hin qabne waraabee jechuudha. Gurbaanii gaddiigee na agarsiisutti jira. Kun algaa libsiin biyya keenya keessaa kana fakkaataa jechuudha. Kun mucayyoonis naa ta'anaan jettee jechuudha. Isheen suuraa kanatti ergitee naani bifa suuraa sanaatiin dhabee bifa kanaatiin argee jechuudha. Malkuma isaa garaagara malee amsoolichi tokkuma gaafa nasiichi ilaalu isinis akkuma ilaaltanitti jechuudha. Kun baay'ee tokko bareeda lallaafaadha. Gaafa afamullee hedduu tokko bareedaa jechuudha. Kun akkuma isin argaartanii kana fakkaata. Amsoola baay'ee bareedaadha algaa libsichi. Amsoolaan jedhaan algaa libsiidhaanii. Indilimsiin kun immoo 4.5 jedhanii kiiloo 5 jette mucayyooni. Tuqaa 5 akkasii hanqate natti fakkaata kiiloo 5 kana barbaaddee turte jechuudha. Indilimsii biyya alaati. Gaafa waa bitattanii kan biyya keessaa kan biyya alaa jettanii bitachuu hin dandeessu jechuudha. Kunoo bakkeen algaa libsii sanaa kana fakkaataa jechuudha. Kun akkuma isin argaa jirtanii waama miidiyaa irratti argitanii yoo suuraa isaa kaaftanii ergitanii argachuu hin dandeessu jechuudha. Kunoo viidiyoollee baay'ee waraabee ture. Kan kanaallee waraabeen ture maaliif gara viidiyoo baay'ee waraabe waasaappii irraa dileetama dheensanii dhaqeen laalle malee jechuudha. Viidiyoo baay'ee waraabee ture kan inni isheetti ergaa ture jechuudha. Garuu gaalaarii keessaa dileete viidiyoo baay'ee waan waraabuu fi utuun hin beekinii itti dhaheetan dileetee jechuudha. Mucayyoo bira garuu hin jira kan inni ergaafii ture jechuudha. Algaa libsii footoo kakkaasee isheenis footoo babbaay'ee natti ergaa turte. Anis immoo irra deddeemeen ilaale iddoo tokkicha miti. Maaliif iddoo tokkicha yoo gaafattan gatiin illee garaagara jechuudha. Gatiin isaallee uffanni immoo tokkoffaaf lammaffaa qaba akkasuma orjinaalaa fi foorjidii qaba jechuudha. Algaa libsii ta'es miti jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi kun amma baay'ee tokko bareeda mucayyoon illee itti gammaddee jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii diisisee agarsiisee tiraasii isaallee diisisee agarsiisee jechuudha. Viidiyoo gadi dippilikeetiin godha isiniin jedheera irra deebi'aa viidiyooni. Kanaaf jennaani indilimsii kana immoo hin diinne. Baxxaaniyaa kana immoo hin diinne. Baxxaaniyaa biyya alaatiin beekama. Kan biyya keessaas kan biyya alaas hin beeka. Dabbasaa isaa irratti beekama. Dabbasaan isaa badaa hagas mara miti kan biyya keessaa kuni akka kan biyya alaatii wajjin wal qixxee miti. Walumatti iyyuu hin dhufu jechuudha nan beeka waan ta'eef kan biyya alaatii fuudhee galee fi kan biyya keessatti argee tokko miti waliyyuu argu akka nama cicciniin wayiiti kan biyya keessaa kun gatiin isaas illee wal caalaa jechuudha. Sanii fi adda baasee kan biyya alaa kan biyya keessaa hidhanii adda baasee gaafadheetanii kan inni bitee kunoo gaa viidiyoon kana fakkaataa jechuudha. Algaa libsichis baay'ee bareedaa baay'ee lallaaftuudha laa kunoo. Gaarii bakkatti namatti toltu hin beektu gaa mana madaamii keessa hin jiraa mitiire mana madaamii keessa gaa tokko lama qofaa miti gaa inni nama hawwisiisa waa meeqatu qaqayyaramee hafamaa torbeedhaanii hin beektu isaan torban tokkorra ciisu torbee tokkorra ciisu jechuudha. Akka mana hin tureetti akka mana keessaniitti hin beeku garuu kanaaf jennaani wanti biyya alaa jiru biyya keessas hin jira. Ofumaa tiraanspoortii isinitti dabalata malee tokko immoo ofumaan galeen bitadhaa jettu gatii isaa isinitti nima obsaan eeggadhaa tokko immoo galeen bitadhaa. Amma mucaan kun galuuf miti. Sibira naaf taa'u naan jette malee galuuf miti. Jala jalaan tokko tokkoon hin funaannadhaa jette. Tokko tokkoon funaannadhee ol keewwadheetanii gaafan galu walitti qabadhee fe'adhaa jette malee amma galuuf miti. Maaliif gaafa galtanii birriin hin mi'oofti ijoollee. Wanti isin bittan immoo widdiidha qaaliidha baay'ee.
baay'ee jechuudha. Gaafa isin birrii isin fudhattanii galtanii karooratti baaftanii sanan godhadhaa kanan godhadhaa jettanii gaargii biyya galuun keessan hin oolle yookaan suuqii banattuu yookaan waama tokko godhattuu jechuudha. Karoora mataa keessanii baafattanii galtu namni karoora malee biyya hin galuu jechuudha zim jedhee. Sanii fi wanta karoora keessan baafattan sanaa fi gaafa qodaan meeshaa mana keessaan bita jettanii maankaama tokko bituuf iyyuu hedduu tokko ulfaata. Dhugaa rabbii birrii isin fudhattanii galtanii fi meeshaa mana keessaa gaafa nan bitadha jettanii waliin madaalu. Kan nama bareechu immoo kan dubartii bareechu immoo mana dhaabbachuun keessan hin oolu. Mana tolfachuun keessan hin oolu. Ergi mana dhaabbattanii mana tolfattanii waa hunda guuttattanii jettanii manni duwwaan faayidaa hin qabu. Yoo qodaa isinii qabaate malee yoo meeshaa qabaate malee yoo keessummaan illee ollaan illee firri keellee yoo dhufee si dubbisee namni manuma kee keessa laala. Dhugaa rabbii maal akkam bareeda mannisee jedha. Yoo manni keessan duwwaa ta'e ofuma ijaartanii galtanii wanti irra teessan hin jiru meeshaan mana keessa hin jiru ta'e immoo maal biyya rabaa turte miti maal isin hojii maalii qabdedhu. Keessattuu nuti warra ijoolleen amma bara si'anaa kun immoo tiktook irra ba'anii ijoolleen waan sirbanii fi tiktook irra ba'anii waan ta'intinii jedhanii fi namoota naman waanuma hojii hojjetan iyyuu ittiin fakkaatu. Amma tokko tiktook irraa iyyaa oola malee tokko numa dalagatti akka keenya dhokattee jechuudha. Dhugaa rabbii numa dalagataa jiru jechuudha. Kanaaf kan hin jechuu barbaade gaafa biyya galtanii isinitti waddada. Jalaa bitadhaa. Burcuqqoo tokko, jookii tokko, fermosii tokko, maanni kuuraa tokko, biradistii tokko, jala xarapheessaa, soofaa yoo har'a bitti ji'a dhufu immoo tokkoon biti. Yoo ji'a kanaan immoo siree bitatte immoo ji'a dhufu immoo firaashii isaatti biti. Jalaan isinii dhuma. Dhugaa rabbii jalaanitu isinii gumaa deema malee har'a kaatanii har'a guuttachuu hin dandeessan. Gaafa biyya galtan immoo hin gaabbitu jechuudha. Amma gatii algaa libsii kanaa isinitti himaa 8,000tu 18,000 nutti himame. Gatiin algaa libsii kanaa jechuudha. Jalqaba isaa 18,000 himame garuu 16,000 walii gallee fudhannee jechuudha. Ilaalaa gatiin isaa macarrashaan 16,000 jechuudha kan hin qabaa jiru kun. Argitanii baay'ee widdiidha jechuudha. 16,000 fudhannee jirra. Baxxaaniyaa tuqaa 5 afurii tuqaa 5 tuqaa kiiloo 5 jechuun tuqaa 5 hir'atee jechuudha. Inni immoo 6,500 jechuudha. Argitanii 6,500 jechuudha. Kana mucayyoon jalaa baafattee keewwachuu barbaaddee jechuudha. Kanaaf jennaan isinis haala kanaanii walitti birrii argattan faashiniin bitinaa uffatan bitinaa kotota jabbaasaa isuma boolee keessatti ijoolleen gattuudha. Isuma yerootti dhufu kan ammoo gatii dhabuudha. Ammaan hin keeddu bijaamaan keedde deema eessan naqa mana keessan oolaa asumarraan iyyaa oolaa olii gadi deemee sadammii bashannanaa jechuun qaban. Kanaaf yeroo keessan hin gubinaa faashiniin bitinaa faashiniin keessanii mana keessan bareechachuu. Yoo manni keessan bareede isinillee bareeddu. Dhugaa rabbii mana keessanii babbareechadhaa. Meeshaatti guuttadhaa tokkoon jalaan akkuma isinitti hime jechuudha. Viidiyoo baay'ee isinitti hin dheeressu kanuma isin biraan ga'uu barbaada. Warroonni meeshaa bitachuu barbaaddan immoo na birallee ol keewwachuu barbaaddan illee lakkoofsa koo isiniin maxxansaa biizii nan godhinaati. Warroota hojii badhaaf na barbaaddan qofti naa dawwala. Maaliif hojii baay'een qaba dhugaa rabbii. Biizii na ta'a mataan koyyuu warroota kanan barbaade kana naa bittaa si biratti walitti qabadha yoo jettan amanamummaadhaan rakkoon hin jiru walitti isinii qaba. Nan beeka waan ta'eef rakkoon kaleessa keessa ture haala itti birriin dhuftu akka itti dadhabame dafqi hudduu keessa gannu xuruuraa dhufte waan hin beekuuf iyyuu isinan gargaaraa jechuudha akka obbolummaatti. Sanii fi lakkoofsa koo biizii na gochuuf osoo hin taane hojiif warra barbaaddanii asirratti isinii maxxansaa waasaappii na dubbisaa warri beektan immoo hin beektu jechuudha. Akkasii obboloota koo waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatooma. Baay'ee isin jaalladha baay'een isin kabaja. Viidiyoo kana sheer waliif godhaatii na daawwadhaa isiniin jechuun barbaada. Galatooma.